Innati libyo kabasi. Ada mau kuda aja. Araba di sana. Milion, minuti no. Araba bayi dah. No. Oh kabadin. Ila mu bela. La. Araba sitti ba minuti su korera. Di fama koi. Nama namota kabaja kabadu. Namota kabaja kabadu. Namota la mu mana kana. Nada kaya. Namota blog na kola deko sa dama lamma to naga tindi village. No. Miliyon tas gabba mu be ko. Nama. Yo wete mana banadu wajidan gasti hostel tergadu. Amma ga tude di debi sikene nandenta. Nama udah nyatu budde nyaci. Ustaz Muhammad Waki Ustaz. Nama udah nyatu budde nyaci ne ba. Taka. Wayo. Waji di fama. Waji. Ande. Waji ana sini fama. Biar saja kati debi. Barisa Ahmad katakan. Baik. Barisa Ahmad Jubadash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di fama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama amantaati namni kuni namni amma bu'e kuni barsiisaa amantaa erga ta'e seeraa fi naamusaan kabajaan nama kabajaa haasa'uudhaa qaba. Okay? Barsiisaa amantaa ta'e haasaa duriyyeen mandara keessaa machooftuun mana farshoo fi araqeetti naasofne dhufee nama 800 ol irratti haasa'uudhaan qabu. Okay? So haasee nuti naamusaan haasaa yoo ta'e kabajaan haasaa yoo ta'e haasa'u. Yoo kabajaa hin haasa'u ta'e immoo bakkeetti baastanii onnoo gochuu dandeessu. Normaalii namni amma miliyoon dirribaatiin nyaata nutu akkati nyaatu si godhe jechaa jiru kuni ofii isaatii biyya Awurooppaa jiraata. Biyya Awurooppaa jiraatee miskiina waan qabne irraa maallaqa guure. Nama hannaan jiraachaa jiru namni kun. Har'a garuu qoma isaa dhiibee gaafa miliyooniin nutu nyaata akka nyaatu si godhe jechaa jiru kun miskiina qaamni isaa hir'uu ta'e irraa tiiktaakii birrii muraasaan bitee maallaqa irraa bisan hundayyuu aman kaffalleefidha. Garee wangeelaa jedhee kan baatee deemu kun guutummaan guututti maallaqa miskiinaatiin kan banameedha baay'isawee. So namni kun mooraalii kamiin miliyoon dirribaa arrabsuu danda'a? Mooraalii kamiin nama kamuu arrabsuu danda'a? Kanaafuu miliyoonitti dubbachuun dura nutti haasa'uudhaan duratti maallaqa miskiinaa maallaqa nama dhukkubsataa sanaa hunda haa galchu. Ergasii boodamoonni wajjin haasa'u kanuman jedhaanii dhiifama. Waan inni jedhe irratti waan nuun jettuu qabdu dhiifamaa wajjin. Ani waan biraaf miti kan hin seene. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani waanuma xiqqoo tokkodha. Waa'ee gargaarsaa waa'ee maalii caalaa boleessa keenya wanni eenyunni kun maqaan isaa miliyoonii anaaf gaafa islaama arrabsu sirrii miti gaafa kiristaana arrabsu sirrii miti nama arrabsu eenyuun hin deeggaroon eenyuun iyyuu jechuudha amantaan kamiyyuu arrabsamuu hin qabu amantaan kamiyyuu kabajamuu qaba arrabsi jedhanii namoonni arrabsiisanii fi muslima ta'anii namoonni arrabsi jedhanii arrabsiisan ana biratti fudhatamuu hin qabu kiristaana ta'anii dhaqiitii amantaa kan arrabsii yoo jedhan ana biratti fudhataman qaba abbaa fedhe haa ta'u amantaan kamiyyuu kabajamuu qaba kun seera islaamummaan heeraa fi seera isaatiin nu seeredha waan ta'eef jechuudha tokko kana inni kan biraan miliyoon siifidha dhaamsa kan hin dhaamu gadi bahi dhakaa baadhu naman kadhatiin asirra teesse na gargaaraan jedhiin dhakaa baadhu qansira hojjetadhu jiraadhu gargaarsi nama waa tokko waan si godhu hin qabu waa takka waan si jijjiiru hin qabu namni si godhee deebe ittiin si arrabsa. Fakkeenyaaf kunoo fakkeenyuma gaarii fakkeenyuma tokkoon si kaasa. Ati kaleessa namaa maaloo nyaattudha fuunee nama si goone fuunee akkas si goone si jedha. Boorimmoo waan biraa kana caalu jedhee si arrabsa. Boor obboleessoo mana godhatta haadha manaa godhatta jireenyi kee kun hin jijjiiramu. Ati boor abbaa qabeenyaa elen maaksifaa caaluu dandeessa. Si galee zeeroo marraa ka'ee namni zeeroo miti negatiiva irraa ka'e zeeroon illee lakkoomsa gatii qabudha negatiivni garuu gatii hin qabu daka sanaa ka'e namni boor bakka guddaa ga'uu danda'a si galee ilmoon kee boor waa'ee kee wanta hin taane kan dhageenyeef waan namaan eegin humna qabdaa
kagaafalatti. Yoo namni si gargaaruu barbaade paapilikiin ituu hin taane gargaarsa paappilikii bu'aasaa agarteetan maadha faayidaansa? Mubaarakiin maal jedhanii sarrabsu fakkeenyaaf gargaarsa miliyoona meeqas gargaarree jedhu miliyoona meeqa sana keessa baay'ate waan miliyoona tokkooti galee dhukkubsattu amma ituunni kee misteekii tokko dalageetti nuti akkasii godhee nuti dhukkuba maaliirraa si fayyisee ati kadhattuu miti ati akkas miti. Anamma ituu du'uun namaa eeyyamama ta'eeti fuuldura namaa dhaabbachuurra of ajjeesuu filadha hin danda'amu malee fuuldura namaa dhaabbadhee namaa waa kadhachuurra jechuudha. Kanaafuu namoonni sammuu kee tuqu si xiqqeessu waan ta'eef akka namummaatti sitti mani kana akka namummaatti tokko akka islaamaatti nuti nama kanan gargaara gaafa jettan dhaqiitii warri kaleessaa sababaanni dhaqee amantaa sanatti dabalameef gargaarsa godhan sun kaleessa godhanii arrabsiisanii nuunis amantaan keenya akka inni nama arrabsuu fi nuti gargaarsa gargaarraa jechuu fakkaata waan ta'eef gargaarsi miliyoon musliimoota ni laallatu. Maqaa muslimaatiin namni gargaartu yoo jiraatte galata dhabi. Akka namummaatti akka dhuunfaa kottu miliyoon fudhattee fudhachuu baatte siif gargaarsi hin barbaachisu dhaqii dhagaa cabsi. Qansiraa hojjedhu jiraadhu. Fuuldura namaan dhaabbatini. Rakkataa dhadhabaa meeqati jira. Namoota akka obboleessi keenya Ahmad barsiisaa Ahmad kaase sana dhaqaati namicha nama qaama hin qabne naafa hin qabne sana tiiktookii isaarraa fuudhee akkas godhe jedhamu sana nama sanafaa gargaara. Rakkoo hin qabu akka islaamaatti gargaartanii akka maalitti gargaartanii kunoo namoonni gargaarsa haqa godhatan namoota akkasiidha. Ati immoo Mubaarak ajandaan gootu waan akkasii ajandaan ta'u ta'ee baay'ee bareedaadha. Maasalaam. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam. Tokko faana Ustaaz. Ajandaa gochuuf osoo hin taane mucaatu amantaa islaamaa irratti akkas jedha. Amantaa islaamaa akkas jedha naan dhugaadha. Akka nama tokkotti immoo na gorsi. Yoo nan balleesse na gorsi. Malee tarkaanfii akka sanaa gaafa hidhaarraa booyyee mucaan kun dhufee kunooti yaasila. Yoon balleesse akka amantaa islaamaatti yoon sitti balleesse anuu kana booddeen balleessu akka obboleessaatti na gorsi. Waan tokko hin beekuu naan jedhe. Isa toof natti kennate. Rabbii gaditti. Jennaan ishii. Amantaa barbaade qabaadhu. Akkuma warra kaan wajjin hin jiraadhaa jirutti si wajjin hin jiraadhaa. Garuu amantaa tokko hin qeeqin, hin arrabsin deebite. Miti amantaa keenyaa miti amantaa keetu hin arrabsin kana booddee. Calluma jedhee amantaa keetiin jiraadhu. Amantaa kootiin hin jiraadhaa. Wal kabajinee warra akka amantaa walitti bu'uuf mikinaata ta'u tun ta'in warra akka amantaa nageenyi gidduutti bu'uuf mikinaata ta'u qabnaa waliin jennee tolee waliin jennee jira.